hidhaa keessa jirta, gaaffii qabda, diinassi marseera, furamuu dadhabdee, milkaa'ina dhibee, ergaan sii qabaar. Maal jedha Tasalonqee 5:17 kadhannaa keessan itti fufaa malee addaan kutinaa. Hiyya kee gargar hin kutin. Waami hin dhufaa Yesuus. Obsi yeroon hin dhufaa, mootiin harka ulfaataa si dhufaa Yesuus. Si furuudhaaf, si hiikuudhaaf, si fayyisuudhaaf, si gargaaruudhaaf. Dhimma caafa keessaa waa fakkeenya tokko sinii kenna. Luqaas 18:1-8 seenaa tokko argitu. Daanyaa jallaa tokkoo fi hiyyeessaa tokko agartu. Daanyaa jallaa kana macaafni kutaa sanarraa ana dubbate miti. Macaafni akkasumatti waama. Kan Waaqayyoon hin sodaanne, kan nama hin safeeffannedha. Akkasii Waaqayyo sin irraa qabu. Waaqayyoon akka waaqummaa isaatti kan hin beekne, namas akka namummaa isaatti kan hin beekne jechuudha. Akka argeessa jiraatu jechuudha.